intala gujii intala bareedduu seenaa ishii dhokate kana akkamiin addunyaa dhiyeessuu dandeenya irra haasonnee barreessuu jalqabna. Duri abbootii teenya raseena kabaare nama dhugaa hunda waaqni gargaare. Walalichi yaada tokkocharra barraa'ee nuti. Kolla malee hin qabu fuulli isii aarii. Afaa isiitii bahu haasawa gaarii. Amalli isii baay'ee namatti tola. Dhaloonni gooroo guddinni adoola. Yoomuu onneen tiyya isii bira jedhee isii gaafadhe firaa. Bokkoo booree mo'uraa yoo qorqoreen jirtu raaqa. Natti himaa manni eessaa? Gaafannaan liibani keessaa. Sanyuma akkuma nooyee. Santi garaa koo namooyee. Waan gara fuula duraatti karoortanii jirtan fa'aa qabaattan. Sirba amma gara 60 70 barreessinee lafaa qabna. Tuullee cammaachin barreessinu itti dhiinyeerraa. Yeroo jalqabaa jaaladhe akka malee miidhamee. Anaafillee jaalalli jalqaba, jaalallee naa jalqaba, sanirratti akka malee miidhamee. Yoo waan waliigalaa yoo dubbanne qarshii gara 500 achiyyuu ol ta'a jennee yaadna. Yoo kan jirtanii maatiin Mijuu podcast akkuma baratame dhimmoota aadaa afaan seenaa akkanuma lammoo caasaa hawaasummaatiif dinagdee saba keenyarra hojjetiisaaf kan inni kutatee lafaa ka'e. Isaan keessatti immoo akkuma tanaan qara keessummaa garaagaraa qabannee asitti dhiyaataa turreen dhimmoota dinagdee irraa dubbannee jira, dhimmoota hawaasummaa, dhimmoota aadaa fi afaan irraa dubbannee jira. Addalee dhimmoota afaanii aadaa fi akkanuma lammoo artii keenyarraa dubbatiisaa fi keessummaa asii qabannee isin dhiyaannee jira. Keessummaan Mijuu podcast addaa immoo Taamurmaa Leemmaati. Taamurmaa leemmaa si jaaladhe halkanii guyyaa ideema. Sagaleen kun warraan adabsisuu danda'a. Abbootiin sagalee tanaa kunuunsa jiranii weellisaa Gammachuu Umariitiif akkanuma ammoo Naaroobii Gujoo yaamicha Mijuu podcast kabajanii dhimma Taamurmaa leemmaa irraa akka dubbannuuf waa isin dhaggeeffataniif maqaa kiyyaa fi maqaa kolbaa Mijuu podcast daa'attootiin hedduu isin galateeffadha. Ulfaadhaa baga nagaan dhuttan. Baga nagaan dhuttan isinillee galatooma ulfaadha. Ayyee isinillee ulfaadhaa karaa dheeraa deemtanii yaamicha keenya kabajanii dhuttanii dhugaa dubbatiisaaf kiiloomeetira 500 ol yaamicha keenya kabajanii baasii baachinee waa isin nu dhaggeeffataniif Mijuu podcast maqaa daawwattoota teennaatiif akkanuma lammoo maquma kiyyaalleen akka malee isin galateeffadha. Ulfaadhaa horaa bulaa deebanaa isiniin jetti. Mee Taamurmaa leemmaa akkam yoo tana Taamurmaa leemmaa tun nama duudii ajantiin Taamurmaa leemmaadha. Akkamii Taamurmaa leemmaa? Baay'ee dansa. Baay'ee dansa. Taamurmaa leemmaa jechuun naannoo keenyatti, naannoo keenya naannoo Gujiitti Taamurmaa leemmaa jechuun intala morma dheertuu jechuudha. Biratti intala mormisi dheertuu jechuudha akka malee. Kanaafuu nulleen Taamurmaa leemmaa jennee intala morma dheertuu sanii dinqisiifannee sirbine nuti. Artoota warri buleeyyiin qaraa hedduu isaa tahidhii soonsaadha. Kun maalii jedhee sirbaa? Nuti immoo Taamurmaa leemmaa jennee sirba. Durri diinallee akka malee morma dheeratti. Durri Gujii akka malee morma dheeratti. Akka malee moti keessattuu tagara gooroo tunfaa. Mormi lakki ciqileef taakku. Lakki isinuu tama gooroo tanaa sirbitan akka won. Taamurmaa leemmaa jechuun akka biyya teennatti inni nu dubbateera amma. Morma leemmaa jechuun leemmaa silaan beektamti leemme jennaani karaa maattii kana waan guute. Isi fakkeessuuf mormi looko dheertu. Mormi lameelleen jedhama gama biraati. Kanaaf intala tana ajaa'ibsiifatuu barbaanne jechuudha. Isii ajaa'ibsiifattan. Ammoo sirbi keessan sun akka malee kwaalitii qaba. Ispeeshaalii waraabbiin isaallee hojiin isaallee waa itti dadhabamee dhufe fakkaatti. Ji'a meeqa yookiin hagama harkas hin ture. Haga hojjettanii sagalee saawundii fi viidiyoon walumatti hagama harkas hin ture. Adoo gadi hin dhiifamiin. Sagal audio isaatii fi viidiyoo isaa naannoo ji'a 6 haga ji'a 7tti hojjetame. Audio fi viidiyoon isaa naannoo ji'a 7tti hojjetame. Eloo guddaadhaan eloo akka maletti eloonne yeroo dheeraa nurraa fudhate akkasiin hojjenne naannoo ji'a 7. Walaloo eenyutu barreesse? Walaloo anumaa fi isa waliin teennee barreesse. Naaroobii fi isitti barreesse. Akkam walta fiddan wanni aadaalleen qaba. Amma biitiin kun maal jedhama amma yeroo baay'ee walleen kun biitii garaagaraa qaba. Achi keessa biitii amma sitti sirbitan kun maal jedhama? Biitiin kun rukuttaan kun rukuttaa afroobiitiidha.
Afroobiitii ta'ee garuu reegeetooniidha. Reegeetoonii jechuudha. Reegeetoonii fi keessaa qaba. Isin tamur malee maxxan sunuu akkasii jira. Kas fakkaata. Reegeetoonii. Tamur malee. Meeri namni tokkollee isin bira ture. Sharma shaashulee sharma kadhu. Lansa kenna tokko gammachuu dakeedhaniini amma xiqqoo hojii wayiitiin nu harkaa xiqqoo waliin dhufuu hin dandeenye jechuudha. Garuu walumaa hojjetaa turre salphee. Yoom asii dhuftanii waa hojjettanii garuu mataatiin tanaan qara baatanii ittaan faqaddu maqaarratti dhuftanii hagam bubbultanii jirtanii akkamitti immoo jalqabdan mee gammachuu sirraa eegala. Ani aartii keessuma dhalanne. Keessuma dhalanne maaliif jennaan Gujii jechuun aartii jechuudha. Gara biraatiin maal jennaan yeroo Gujiin yeroo fuudhu yeroo jila qabu. Yeroo ciratu. Yeroo suquunatu. Yeroo lafa qotu. Wanni kun hundinuu sirba mataa fi qaba. Wanni kun hundinuu sirba mataa fi waan qabduufi nullee kanuma dhagayaa guddanne. Itti aansee immoo ani gara aartii dhufe akkuma jalqaba siin jedhe san aartuma keessa dhalannee guddannee achirraas ani haga gara aartii dhufe waggaa tokko as. Waggaa tokko ga'e. Wallee meeqa addatti nu fakkaate? An kanaa walitti ka isa waliin hojjenne kanaa walta lammaffaa kiyyaa jechuudha. Kusii lammaffaa? Kunaa lammaffaa kanaan dura sirba mata duree isaa anaafatee hojjedhe. Anaafate. Ati yoo Naaroo akka fullaate haga fullaate meeqa keessa bubbulte? Ani kun bubbuleera. Abboo bubbuleera. Jalqabi isaa namni sila aartii beeki adduma gara garaatti jalqaba. Gariin kan masgiida fa keessatti mazummaa fa hojjetaa. Kun immoo faarsaa. Akkumatti dhalate saniin namuu akkasuma fakkaata jechuudha. Mala akkasiisan qabatee guddata. Kiyya abbaan walaleessaa ture jalqaba. Walaleessaa ture hin walaleessaa barsiisaallee walaloo tana waaqa kitaabaa barreessee manaa qaba. Ani immoo gaafa kutaa tokkollee baradhu waan kana dubbisaa hin jaaladha ture walaloo kana jechuudha. Walaloonni barreessee lafaa qabu. Waan kana hin jaaladha. Isa kanarraa anilleen walaloo tana akkamiin barreessa waan jedhu irratti xiyyeeffadhee barreessuu jalqabee jechuudha. Gaafa immoo ol guddataa dhufu manuma sagadaa keessatti guddanne mana sagadaa keessa guddadhe san keessatti walaloo fi yeedaleessee gama faarfannaatiin gitaara kana fa taphataa bifa kanaan gara aartii dhufe gara faaruu dhufe gaafa kana walaloo fi yeedaloo kana irra ba'ee jechuudha. Eegan ammoo gaafa 2008 kanafa uummata duratti manneen barnootaa keessatti dubbisaa ture jechuudha walaloo ba'ee. Amma sirba qabdaa? Asiin dura sirba hojjenne qaba. Maal jedhamu qabda? Sirba loongoo wayii jedhu. Loongoo wayii? Sirba aadaa. Mee irraa na jedhe sagalee jiru. Weedduun kabbaa manaati. Jaaloona jalaa qabe. Weedduun kabbaa manaati. Hayyayyoo horee. Hore loon. Hora qabballee. Hore loon. Hortanu ammallee. Hore loon. Hore jaaloon kiyyaa. Horen jettan. Hore tibaajoo. Loon baajolee moote. Kaqoo firaa fa'aafe. Boorri foolatee laafe. Hore tibaajoo. Jedhaa bifa kanaan weedduu kanaatiin jalqabaa jechuudha. Amma loo ittiin jedhan jechuudha. Waa'ee looniiti looni silaa Gujii waan loonii kana lafan buusu gaafa jila qabullee gaafa fuudhaa gaafa waan hundaa keessatti sirba qabaa waan loonii kana fayyadama jechuudha. Wanni loonii biraa dhaba. Yoo anoo anatu yoo loon bobbaafatu yoo wanni Gujiin sirbaa hojjenne warri oonatti fakkaata. Akkas. Maali jedhanii? Albuuda kana malee mee gara keetti deebi'aa gammee kiyya. Atillee sirba anaafatee jedhu mee sagalee irraa diqeessinaa jedhu.
sirba anaafate dhukana sagalee yoo jedhe anaafati jaalallee ko anaafati yaa jiru ko anaafati jaalallee ko anaafati yaa lubbuu ko anaafati abdii fuulduraa kiyyaa fegeere dhuga qabeetti har'aa figaale ansiif jiraadhaa jiruu ko maara abdiin jiruu ko silaasumarra sirraa fagaadheef abdiin muranne ansi jibbuudhaaf garaan jabaanne murra dhuftee ijaan wal garree jibba malee jaalalaan wal barree. Jaalalaatti kun. Jaalala. Ayi dhaggeeffadhaa yoo kana sana dhaggeeffadhee hin jiru. Sirba jaalalaati akka malee mi'aawaa. Wanni isaa gara baha Oromiyaa kana wanni bila deemaa ta'a. Reegeen. Normaal reegeen. Normaal reegee jedhama manni kun. Normaal reegee jedhama manni kun. Reegee amma akka gosa boommaarliin fa taphattu. Warri raasxaa kun isloo jechuudha. Okay, isloo isa kana taphatan jechuudha. Isa kana taphatan. Isu waan kana barnoota utudanii tani maqaa ayyuu kan hin beekne majalee beektani. Barnoota waliin yoo gama addunyaa aartii dhufte ifiin baratta waan kana hunda biiti rukuttaa kana hunda jalqaba gama addunyaa aartii dhufuufi kana beekuu qatta. Muuziqaa yoo barreessitullee biitota kana filattee irra barreessita. Kun maqaa isaa beekta muuziqaa tokko yoo barreessitu malee akkanaan lafaa kaatee hin barreessitu. Oo abbo dhuga isin guddattan mulu guddina isin dura ciisa. Ana isin hin jedhe maaf jedhe seet waa hojii isaaf lafaa kaatee tokko maanummaa isaa yoo baratte irra hojjetta. Maanummaa isaa faana dhoottanii kana wanni isin gootan kun akkas guddisiisaaf guddinni guddaan isin dura jiru mul'isa waan ta'eef irra jabeessa isin hin jedha. Amma gara morma leemmaatti deebina. Mee morma leemmaa akkamii walta dhuttan isinummaanuu jalqaba akkamii walta dhuttanii deebitanii morma leemmaa akkamii walta fiddan isin lamaan ati fakkiin dhalooti eessa? Ani dhalooti kiyya godina Gujii Bahaa aanaa Sabbaa Boruu ganda Odee Kalaalaa iddoo addaa Dubbanna jedhamu dhalate. Odee Kalaalaa. Ani ollaa san babbaayee beeka. Odaa Kalaalaa kana Odee Kalaalaa kana amalee beeka. Ati hoo? Aniin kun godina Gujii Bahaa godinni tokkuma ta'e aanaa Booree ganda Xaaxessaa Dannabaa jedhamu achi dhaladhee adoolan guddadha adoolaa walitti jechuudha. Maattiiti. Wanni aadaa usin bira beeki tuula. Homaan jirtu. Yoo dhaanan addanuma jirtii mati. Qortanii hin galtan. Isheen ati ennaan beeki akkam isheeteen. Sirri. Aadaa beekan. Sirri. Aadaa beekan. Aananillee sun akka lafa baddaan jirtu aananillee akka malee jiran loollee hin jiran lafa. Kanaaf loon faarsite. Akkamii walta fiddarree yoona taa amma morma leemmaa tana innaa dubbannu morma leemmaa akkamii walta fiddanii yaadi akkamii isinii dhufe? Amma anaaf inni iddoon itti wal baranne Daawwaa Gujii nama jedhamu jira. Daawwaa Gujii jedhanii qindeessaa muuziqaatii fi barreessaa muuziqaatii. Sirba anaaf ati jedhu kana istiidiyoo isaatti hojjedhe adoola banatee ture inni istiidiyoo muuziqaa. Gaafa muuziqaa kana hojjedhu isaa walitti dhufne istiidiyoo kanatti. Isaa walta dhufnee achi wal baranne. Daawwaa Gujii bira jechuudha. Daawwaa Gujii kana bira wal baranne. Iyyaanaallee Daawwaa Gujii kana isa barreesse sirrii. Achi wal baranne innillee dandeettii kiyya arge anillee dandeettii isaa dhagge asi amma gama walta naqatichaa dhufne. Hujuma tanarratti. Egaa walta naqanneen duuba muuziqaa kana akkamiin akka ibsuu dandeenyu intala tana intala Gujii intala bareedduu seenaa isii dhokate kana akkamiin addunyaa dhiyeessuu dandeenya. San keessoos dhalootas waliin ammallee sanyii akkuma nooyyee ta'uus akkamiin ibsuu dandeenya waan jedhama irra haasofne isa walii haasofne barreessuu jalqabne. Seenaa akkuma nooyyee qorattanii beektan jechuudha. Seenaa akkuma nooyyee guddoo hin beeknu garuu irra qoranneerra. Irra qorannee yeroo nuti fudhate immoo muuziqaa kana barreessuu qofaaf. Yaadi bilchaatuu qaba. Yaadi bilchaatuu qaba innee kaan muraa kaan itti dabalaa akkamiin intala tana intala Gujii goone intala Gujii keessaa immoo sanyii akkuma nooyyee godhuu dandeenya. Waan jedhamaatiin guyyaa guyyaan torbaan itti deebine gulaallee ifumaa gulaallee
Cuma onni goone. Akka dansaa wal tagalfattan achiin duuba. Akka dansaa wal tagalfattan. Akka dansaa wal tagalfannee as keessan maanti jira seete. Walalichi walaloo sadhisee yaada tokkocharra barraa'ee muti. Fakkeenyaaf intaluma fakkeessinee fakkeenyaaf biyyalle on. Intala gaafa dhanu intala fakkeessanii biyyalle faarsuu hin danda'amu. Artii keessatti jechuudha. As keessan maanti jira kolla malee hin qabu fuulli isii aarii gaarummaa ibsaa jechuudha. Gaarummaa isii agarsiisaa jechuudha. Walalichi kolla malee hin qabu fuulli isii aarii jedhu isa kana ibsa. Ka afaa isiitii bahu haasawa gaarii. Amalli isii baay'ee namatti tola. Dhaloonni gooroo guddinni adoola. Amma addeetan amma goone biyyalle keessa finne jechuudha. Addee isii itti dhalattee fi bakki isii itti guddattellee as keessa ifeera jechuudha. Achiin duuba immoo yoomuu onneen tiyya isii bira jedhee isii gaafadhe firaa. Agartee addeetan ammaa mul'isa aadaa. Kanaaf jedhee si gaafadhe firaan kun dhalootallee barsiisaa jechuudha. As keessa intala takka cadhisanii jaalataniillee fi cadhisanii hin gaafatan. Firaa qoratanii baallii qoratanii fincaa isii gaafataniiti. Balbala isii gaafataniiti. Kanaaf akkas ibsuu barbaanne warri kee goota addee jedhu ammoo gootummaa warra si agarsiisaa jechuudha. Jajjaboomee qaqanna. Kanaaf immoo intalti barbaadamaa turte eessa argante walii gallee jiru. Daarektii entu isinii godhe walleedhaan. Daarektiingii isaa ijoollee takka godhe Soolaa Production jedhanii isaanumatti hojjete daarektiingii isaa. Kaameraamaanii ediitiin kalariin isaanuma godhe. Isaanuma isinii godhe. Gammoo ammoo istiidiyoo awudoo ka hojjete Chaappii Masiinqoo. Chaappii Masiinqoo. Chaappii Masiinqoo. Hiyaanaallee isa hojjete na Hiyaana isa hojjete. Asirratti immoo artistooti buleeyyiin fa'aa waan isin qarqaaran qabanii artistooti buleeyyii lafaa qabdan deeggarsa gama yaadaatiin gama maaniitiin nama mariisicha ni tumatti dhuftanii. Baay'ee waan yaadni achi keessa jiru hundinuu waan hojjettan hojii bilchaattuu artistooti buleeyyii hojjettu fakkaatti malee namni akka keessanii amma artistii lafaa dhufaa hojjetan fakkaattu. Akka malee mi'aawwanni isaa filoo isaatu akka malee mi'aawwanni hundi waa waliin deemaati waan jedheef kaase. Weellistoonni namooti amma akka ati amma ittee sun kan nu deeggaranis hedduun hin jiranu. Ammoo Aadam Mahammadi Abbaan Gadoo yaadaan yaada qofa osoo hin ta'in birrii maallaqallee humnallee nu bira dhaabateera. Kan viidiyoo kanarra. nama ajaa'ibaati. Itti aansee immoo abbaa kiyya Umar Boruu galata isaa waan jedhee ibsuun qabu yaadaan akkamiin akka nuti hojjetuu qabnu akka maanirra akka nu hojjennu yaadaanis birriinillee yaadaanillee maa akka hojjetuu qabnu maa akka dhiisuu qabnu muuziqaa kana keessatti muuziqaan kun akka dhiibee waan biraa keessa nu galchin yaada nami nu qoodaa ture isaa. Maallaqallee si jira. Maallaqalleedha. Maallaqa hagana jedhamee lakkaa'amuu hin dandeenye. Ifannaa tokko malee nu bira dhaabate yaadaanillee horiinillee nu bira dhaabate. Asirra maal jechuu barbaada seetaa addee abbaa isaa Umar Boruu jedhama. Jechuun yaadanni kaasee natu gadi qobeetta. Namni guutumaa guutuu sirba kana nu hojjechiise. Dhugaa dubbachuuf tokkochi namaa keessaa hin qabu. Yaadaan namni garaagaraa nu bira dhaabachuu danda'a malee maallaqaan guutumaan guututti Umar Boruuti. Kana jechuun nama argamuu miti dhugaa dubbachuuf akka biyya teenyaatti akka gujiitti nama argamuu miti namni akka isaa sadiin nu qofa osoo hin ta'in inni amma sheeka shee Umar Boruu jedhanii shee Umar Boruuti garuu immoo nu qofa osoo hin ta'in ijoollee xixiqqoo lafaa dhufaa jirtullee nu qofaa miti ijoollee biraallee namoota sila aartii tanarra wadhaanata jiran namoota kanallee viidiyoon illee ta'uu dhabu awudoo namni hojjechiisaa jiru yaa'u isuma jedhee. Bira dhaabbata jechuudha. Baay'ee nama naannoo guddatee ol ba'e namni naannoo ol guddatee namuu kafii godhata. Haganni gadi jiru kana garuu
namu biran dhaabbatu nama jala san jiru bira dhaabbatanii golbaa lama fiduun dandeettii kutannoo fi beekumsa guddaa qabata waan ta'eef abbaa ajaa'ibaa addaa yoo akkasii bulchuu. Isa qofaa miti anillee ana midhaabba. Abbaa ajaa'ibaa akkasii bulchuu dhugaateessanii. Mee waa gangiyaatti baachan beesee exactly wanni itti baachama. Yoo waan waliigalaa yoo dubbanne qarshii silaa bara kana wanni hundi baasi. Fakkeenyaaf addee takka teessaa fi akkanaan cadhitteen teettu buna unuu qabda waan wayii fayyadamuu qabda. Kanaaf yoo walumaa gala yoo dhoonne gara 500 achiyyuu ol ta'a jennee yaadna. Naannoo 500 itti baay'ee kaameraalee kaameraa kwaalitii qabu waan ta'eef. Kaameraa kwaalitii qabu istiidiyoo jajjabduu ijoolleellee achi keessa daansanyoota jira irra daansu jira waan baay'ee jira. Waan ta'eef naannoo gara 500 olii itti baay'ee sa'ammoo nama waldaa osoo hin ta'in namuma tokkochaan nuti. Akkuma amma dubbattan faazarii isin deeggaree wanni kun waan kana isa nama waan uummata kanaa guddisiisaa fi baachanii gatii maallaqa isaan qofaa wanti kun ilaalama dadhabbiin jirti. Karaa kanatti deebi'anii hojjetiisin jirti kutannoon hin jirti waa hedduu jidduu tana jira waan ta'eef waan akka salphaa laallamuu mati dhaloota keessanii kana nu baay'atu jenna mee irraa achumaanuu yoona innaa feetanurree galii wanni irraa akka reakshinii uummata waan kana hundatti baachanii haga nagatiitti kaffaltanii reakshinii uummataa maal fakkaata namni keenya kulle hedduu wanni hedduun YouTubein kun yennaa baay'inaan laalame irraa beektaa wadarraa illee dhaggatanii beektaa sirba akka durii kaseettii teenaan kaseettii katama baacheen irraa bitaan jettu warra durii isa wayya amma kaseettii kennuma kana keessaa fuudhannu artistoota buleeyyiin durii kaseettii gurguratte faarfattooti illee kaseettii gurguratte kana amma hojjettee tuba fiddee karraa gasii guutti gannattee kaatee fiddee dhiiraan kun baay'ee dhiiraa artistoota akka malee miidhee yaadaan fiddee tuma dhutti nama tokko kennite yuutuubuma sabskiriibii guddaa qabdura godhattee biraa deenta akkam reakshiiniin jiru maal fakkaata waliigaltee warra waliin gootan. Yaa'u uummatiin lamma diqqoo akka duraa sanii miti. Akka durii sanii miti. Dur beeknama hundi sirba fakkeenyaaf yeroo gadhiichu yennaa gadhiichu sanii walirraa dabarfata. Buluutuuziin eksendarii kana fa'aa walii dabarsa. Naa ergisiin jedha yookaan abbichuma sirbaa fateete sirba keessan naa ergisiin jedha. Amma garuu maanti jira sheer linkicha isaa sheer sabskiraayibaa akka godhanuuf imeelii banataniiran. Akkas maal jennaani imeeliin tokko viyuu tokko sii galchiti. Si'a tokko callaa yoo laalte viyuu tokko callaa irra deebitee innaa laalte 2-3 ta'uu hin danda'u. Uummati keenya nama baay'inaan imeelii banataniiranii yuutuubii maaniin qabanii piroomooshinii illee isaanumaan nu hojjetu. Piroomooshinii illee dalagu jiranii kaaniif immoo diqqoo sila akka piroomooshinii itti hojjetame sanii sirbi hin laallanne garuu laallamu jira amma akka dansaa deemu jira. Kolbatee na laala waan keessan jabeeffadhaan. Waan keessan jabeeffadhaa jennaan. Mee jedhaarraa sagalee irraa na jedha. Mormaleemmaa. Taa mormaleemmaa tana na jedhame irraa wanni akka malee bareedaa. Kolla maleen qabu fuulli si aari kaafan sitii bahu haasawa gaarii. Amalli si baay'ee namatti tola. Dhaalonni gooroo guddinni adoola. Laaf fudhattee qalbii tiyya si faana jira yaadni kiyya yoo monneen tiyya si biira jedhee si gaafadhe fiira. Taa mormaleemmaa mormaleemmaa Taa mormaleemmaa mormaleemmaa taa mormaleemmaa si jaaladhe halkanii guyyaa ideemaa. Durii duddurii. Abbootii teennarra seena kabaare nama dhugaa hunda waaqni gargaare si jaalachuu malee ankuno malee badii tokko hin goone magaal kulleetiyya keessa kiyya ata malee simboone namoota keessa si laale kodafi jaalalumaan follaale kodafi yaa simbirreetii yaa leensa kodafi hin baddoonneetii yaa keessa kophaa kiyya ideema waa'ee keetii haasawu
Qorsii kiyya sii qofa dhukkubaa kiyyaaf daawa. Jiraachuun natti hin tolu deemuun fedhu sii beera. Kottu meeda fi anu sii yaadaa jira kooda fi jedhan. Jedha akkasii. Amma bakka uummati akka malee jaalatu akka jira. Ka yeroo intala barbaasa eessa jirta achimoo achi jedhu tokko jira. Bokko boree moo uraaga yoo qorqoreen jirtu raaga natti hima manni eessa gaafa na liibanii keessa. Sanyuma akkuma nooyye santu garaa kona mooye. Dharaan shirriis na jabaatu garaan isirraan fagaatu darbe rakkinna takkaare arge rabbiin na gargaare deemnaan nageelle ardaane naaf kenne abbaani beeyoo qorqoran keessoo teessoon gooroo nageessu teessoon gooroo nageessu jedhe akkasii tuufaa jechuudha. Akka malee wanni jechuun isin fayyadamtanii ada bokkoo moo jirta bokkoo booree uraaga. Raaga jettan si'a. Bokkoo booree moo uraaga yoo qorqoreen jirtu raaga natti himaa manni eessa gaafa na liibanii keessa. Sanyuma akkuma nooyye santi garaa koo namooyee. Akkasidha. Dharaan shirri na jabaatu garaan isiirraan fagaatu darbee rakkinna takkaaree arge rabbiin na gargaaree. Walaloo isaa kan. Kun qaba baay'ee. Awwaalli akkuma nooyee isa argamasi. Nageelle gadi liibanii keessa naannoo liibanii kan. Nageelle mootiin dubartii gujii dhumaa isii. Dhumaa isii taa dubartoota dhumaa. Hamma dhumaa isii an akka kiyyatti mootii gujii qofaa miti. Isiin garuu gujii Afrikaa hunda bulchitee ilaala. Akka kiyyatti maaliif jennaan amma gujii qofaa miti nami kenna jedha. Uummati Afrikaa kun hundinuu kulle kiyya jedhaa sulle kiyya jedha. Baay'ee akkoo sirna akkootiin namni bulee gujii qofaa miti. Maqaa garaa qaddisiinuu akkoo manooyyeetunu maqaa garaa qabdi. Iddoo garaatti maqaa garaatiin waammanti. Fakkeenyaaf hojiin isiin hojjettellee amma akka yeroo dhageenyu namni hammeennasii qofaa haasoo mala akkoo manooyyee yeroo jedhanu gara jabeettii akkasiin ilaala malee bu'aa isiin buuchalleen higuma akkuma waan badduu goote san waan gaariillee wanni hojjette jira. Hoggansi akkasi. Hoggansi waan badduu hojii malee dansaa hojii malee amaala hojii sirnillee akkasi. Bara mootii gonfoo san keessatti mootiin bara bulanu akkasuma hoggan. Addunyaa lama yeroo sanii Queen illee bulaa turte akkuma King bulaa turte Queen illee addunyaa bulchaa turte. Ingiliiza isin na'u siyaasa biyya sanii olaantummaan kan hogganu baay'ee UK guddittii tanaayyuuti mootittii akkattii duutee fi biyya addunyaa hundi ku'aa bo'aadhaanii bochisanii baay'ee. So wanni isaa akka malee bareedaa sirbi keessan akka malee jaalannee jirra uummanni keenya akkasiin ilaaluu barbaanna. Gara fuula duraatti wanni karoorsitan jira amma artistoota lafaa dhufu hojii waliin kunillee yeroo baay'ee mul'atu waliin jalqabdee kaatee wal loltee itti baata artistoota bira waan kana mul'ata irra jijjiireessaanii waliin jalqabanii waliin itti fuufuullee gara fuula duraatti baay'ee hin jiru faayidaarra wal loluun jira ilaalcha irratti wanni garaagaraa jirti waan ta'eef karoora gara fuula duraa qabdan hojii walii akkam hojjettan hojii mi'oot hojiin namni tokko callaa hojii baay'ee wanni fi dhiibbaa godhu dhiisuu dandeetti. Hojiin nama hedduu walta garagalanii hojan hin mi'ootti akka kana mi'ootti waan ta'eef waan gara fuula duraatti karoorsanii jirtan fa'aa qabaattan. Wanni gara duraatti karoorsineerru gara duraatti muuziqaa hedduu ka kana caalan akka malee kana caalaa mi'aawan. Garuu nuti hin beeknu uummati gaafa inni dhiyaate halaala nuti murteessuu danda'a. Muuziqaa kanatti aansine albamallee hojjechuu barbaanna. Yoo gargaarsi uummataa nuun bira jiraate yoo deeggarsi jabaadhaan afaanii yoo nuun bira jiraatte yaa'u albamallee hojjetuu hin dandeenya. Albamallee xumurameera barruu isaa barreeffamee xumurameera. Awdoo qofa istiidiyoo deemanii hojjetu malee barruu isaa dhumateera. Mataa dhiiraati. Barruu isaa dhumateera. Kaanii fi waan seetaa asirratti silaa beekee hojii takkaa
barreeffamuusaa jechuudha. Adoo sirbi kun amma fakkeenya mormaleemmaa fakkeenya fudhanne adoo uummatan mul'atuudha baate sila barreessuu kenna namni hin beeku jechuudha. Waa akkanaan namni akka hojjennu namni hin beeku ban qabu jechuudha. Kanaaf immoo dhugaa dubbachuuf walan ofii daloo gara sirbaatti gaafa dhunne namirra caala nuu beeka malee waa hojjennee lafaa qabnu namni hin beeku. Sirba amma gara 60-70 barreessinee lafaa qabnu. Tuullee cammaachin barreessinu itti dhiinyeerraayu. Takka isaa kana jala baanyee. Sirba 60 ol. 60 barreessanii lafaa qabdan. Irraa lafa jira. Akka mormaleemmaa kana gulaalli gulaalame aadaa turizimii illee gulaalee ka albeemaa ka hojjennuufi xaaliyaa nuu kennellee jira. Baay'ee deeggarsi barbaachisaa ta'e yoo isin godhame jedha waan guddoon gadi baata waan beennuuf kolbaan ta'e abbootiin qabeenyaa ta'e namni kenna aadaan ta'e akka baatuuf afaan keenya akka ba'uuf wanni gara kennaa dhufe akka mi'oottuu fi akka nuti illee ittiin beekannuuf waa akkanaatti cinaa dhaabbattanii akka gargaartan waamicha isinii goona namni immoo gargaaruu barbaadan immoo karaa gargaaraatti isaan qunnamuu dandeettan waan ta'eef mijuu poodkaastii illee dubbichanii jettan karaa kanaan illee ijoollee tanaan walitti asiin fiduu dandeenya ijoollee lafaa dhuttu ganaa burraaxxee quuttee hin jirtu hujattee laattee hin jirtu waan ta'eef ijoollee tanaan cinaa dhaabbadhaa isin jenna walleewwan gara 70 fi 60tti harka isaanii akka jiru amma irraa dhageenne waan ta'eef kun yennaa gara gabaatti bahee tokko guddina aadaa fi seenaa uummata sanii illee keessatti bu'aa guddaa qabaata. Lammaffaa immoo deebi'ee guddina keessaniifillee beekamtii keessaniifillee karaa garaagaraatiin waan hedduu nu buusa waan ta'eef keessaayyuu warri aadaa fi turizimii godinaarra jirtan dargaggoota kana lamaan akka nu baachan abdii guddaa qabna. Waan bira dhaabbattan jennee illee isin abdannuuf isinitti himne waan akkasumallee immoo bira dhaabbattan gara fuulduraa jennee yaannuuf isin galateeffanna. Mee kana ala amma hojjettan kana ala sirboota artistoota buleeyyii keessaa ka jedhuu dandeettan sirboota kana dura faran keessaa ka jaalattan ka sagalee nu jedhuu dandeettan. Ani sirba Kadir Martuu tokko akka malee jaaladhu jira. Maal jedha? Sirba jaalalaati. Atiin kun jaalala baay'ee akka malee jaalatta. Akka malee namni beeka. Saniif dhuga. Akkasitti namoonni beeksisaatti si bilbilaatti boocitti. Wanti beeksisaa yaadde si boocitti namni nama boochisuu danda'u. Biyyumaan ni dhaladhe goddaadhe keessatti hin argeessuma. Roorroo namni beeke naan hubanne kophaa roorrifama. Siinin barbaada jee gaafa hedduu dhoofte gufuun miila kiyya. Gaara laafuu namaa hirkootiya. Sirba dhusaan akka malee jaaladha. Ijoollummaa irraa kaasee illee akka malee isa caqasaa guddate. Maa daa'imti simitee darrite? Yeroo jalqabaaf jaaladhe akka malee miidhamee jira. Anaafillee jaalalli jalqaba. Jaalallee naa jalqaba. Sanirratti akka malee miidhama. Sididdee heerumte moo wal dubbattanii aduu waliin jirtan? Walii galle. Aduu walii galtee hin jiru ishiin walii galtee diiddee heerumte. Nama dhibee heerumte. Amma haadha mayaa maatiiti. Haadha mayaa maatiiti. Waaqa horsiisuuf jechuudha. Waan namaa maangula dubbannaa miti. Datti aanuuf immoo qophiiwwan dhimma saniin hojjetaman irratti yaamanii naasa dubbisanii jedhan waan seenaa guddaa jaalala qooduu dandeetta waan jedhuuf isii kaase. Naaroobiin akkamati? Dansa. Jaalala kana fa'aa. Bada jaalalli kun beektaa. Wanni waan akka wayaa baafatanii irraallee gatuu danda'an uumati. Jaalala kanaan silaa kun waa uumamaa rabbiiti beektaa. Kennaa uumamaati waan ta'eef hin jaaladhu jechuun dandeettu. Jaalalli uumama akkanumaan uumamaan namni jaalala of keessaa qaba jechuudha. Anillee jaaladhee beekaa. Haa ta'u malee immoo jaalala keessa guddoo waa egas mara miidhameeru hin qabullee egas mara jechuun aartii kana mokkora malee yaala malee wadhaana malee waan jaalalaa kana guddootti hin xiyyeeffadhu.
قام واني وقت اللي وقت دخنتي في التميد أنت مالك ذات ماتشي بايزه وجال اللي يروح هاسكولي فجرو اللي من تري فرقاسه نجال النبي بايزه هاسكولي فتي قبائلنا كنا فتي بقى يوم even ينا ولوتي يونيفرسيتي قال تودي أنا تفكرت أنا كسر تفكرت غرا قال تودو زاتو انقد كوان أتلي دراما تقرأت شوري سنرت أكو سينا سني والفكات سين لقمان جالتين فور اللي يعني لقمان جالتين كاركترين جرو دكالة شوري أكجالاتو دكيسة دوغول لقي زوي جالتين توري والتن ويلا قالته ما ينne غرو دكالة ملكاية كان دائما جالتين توما ينفوله والبيتي سامي اللي بايزه أشي دورا نتفقاتو دراما ده واللي ديفاغاري نوماده وماذا قوياده كوجه وماذا حبيب سينا وجي سولته هفتي أكو جدان تولي قال لي جرا أمين نبى مناتي زيادة مناتي أنا مو يلا زانيتي وانت إف وجي اتفوفتي وجيد أبتو متي إن اللي مش قال لي نما دلدلا كان الرأك ملله وجت وانت إف بيزيتي أنا اللي قام ميديا كنا وطالع أصلا تبيزي نقول ملله وجي سلوا أمتك كنا يلا توري أيه نكبجني يا متشكي يا فؤتني أسينا أرجنتني يا ده كان ولي أكاك أون وانا أسينا أرجنتني في مكاك يا في مكاك كلبا ميجو بودكاستي دا أتاجر تونا كمالي سنجلا تفدا اور أبولانا ديبان وني هبين ناجرة تجي لما جل أسينا دربات داتي أدان كنا waan sila jettu sila waan nullee jedhuu qabna tuufitte kanaafuu uummata keenya mucucoon hobbaasaa jenna akkas mucucoon hobbaasaa kaaniif immoo hojii baay'een nu harka jira hojii kana yoo lubbuun jiraatan wanni hojjetamne hin jirtu hojii kana ni hojjanna waan biraas ta'uu dhabaattu yaadaan nu bira dhaabbadha nu jajjabeessaa nu qofaa miti dhaloota haaraa duubaa dhufullee akka jajjabeessitan kabajaan isin gaafanna jennanillee hangama. Kaaniif alilletti dabala silaa beeki dubbii gujiin dubbii keessaa hafee fi moti dubbii hafee fi dubbata. Dubbii keessaa maa hafee adonteene dubbii hafee fi addeessan ta'atte jedhee dubbata. Amma addeeni diqqoo nu hatteedhe yaadu kaa inni nu dubbateera. Ummatillee kanaan duubanne ummata wal barannee irras yaa hojii kanaani kan barin illee kun asumarraa jalqabee nu haa baru hojii guddoo albuuda guddaan nu keessa jira albuuda kana immoo baasuu fi humna guddaa nu gaafata akkuma Umar Boruu jennisan Umar Boruu akka abbaa isaanii jechuudha akkuma san nu bira dhaabadhaa dhaloota duubaa dhufu kana jajjabeessaa warri weellistooti nuun dura jirtanullee nuti ijoollee jajjaruu dandeenya nu gorsaa warra akka aadamii fa'a jechuudha nu jajjabeessaa jenna kaaniif galata hafee galata immoo jalqaba irratti waaqa galateeffannaa itti aansinee immoo Umar Boruu guddoo dhugaa dubbachuuf irra deebinee ammallee guddoo isa galateeffannaa nu haa jiraatuuti. Itti aansuun maajiriin teennallee eebbaan akkas eebbaan nu qaltee bobaa jala nu baachee nu hulluusittee baay'ee jedha isaa akka malee galateeffanna inna. Ayyee horaa bulaa ulfaadhaa deebanaa naa galatooma horaa bulaa deebanaa ulfaadhaa waaqi isin fullaasedha. Galatooma. Maatiin teenya mijuu poodkaastiin hordofaa turtan qophiin teenya ta'a torbaan tanaaf qopheeffannee tana fakkaata artistoota lafaa dhufuu asii yaannee artistii Naaroobii Gujoo fi akkanuma lammoo artistii Gammachuu Umar addee tana yaannee kaanee dhimma sirba isaaniitiif artii keenyarraa waliin dubbannee jirra. Waa jajjaboo akka harka qaban nutti himanii jiranii waa isa harkaa qaban kan ammoo deeggarsi keessan isaan barbaachisa waan ta'eef cinaa dhaabbattanii isaan jajjabeessanii yennaa jettanii waan haariyaa waan bacaa qabattee waa isin bahuu dandeettuuf ilmaan tana biraan dhaabbadhaa isiniin jenna. Qophii teenyarra immoo waan hedduu akka barattanillee addii guddaa qannaa mijuu poodkaastii waliin dhaabbateefillee waan akkanaa kana hojii ol baasisaaf waan ta'eef isin gama kanaanillee mijuu poodkaastii cinaa akka dhaabbatan addii guddaa qabna. Ammaaf waan biraan hin godhina wanni isin guddoo nu godhuu qabdan qubuma keessa abi guddoo kana illaa kan nuu kennitanu abi guddoo keessan kana nuu kennaati like share subscribe nu godhaa mijuu poodkaastii cinaa nu dhaabbadhaa jenna. Mijuu poodkaastii yennaa marakka isiniif dhiyeessu an boruu mashiiti.